بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وموالاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا داوتوتا خين خنفقو في إيهوجرتن خنبدا في أكسمتي قمودي جرتن تقا في قدان بكا جرتن اتقا سلامني ربي سنهارك أبو جتالا أرانتن ربي فدي أكو متدوري قرتن اتقا مفتين bilsiginnaa خنقرتي أبيدان شوممي خن حواس إسلاماتين أصونتاني خن علماء إثيوبياتين شوممي أصونتاني أكما لنقدر قرتني تيغا والقهي bilsiginnaa يامتي إنيو أدانيش جانيني أدانيش والقهي إيفما جاني خياما نرتي مفتين سلا أمتا إسلاما خنقرتي فدرالا بكبو جاني قرتي akka hawaasa islaamatti hayyu dureen islaamni Itoophiyaa qabu ja'anii bakka buusan hagartee islaama Itoophiyaa bakka buune nuti akkasitti beena. Guyyaa dheengaddaa dhiifama walgahii jetturratti abbootii amantaa bakka adda addaarraa walii yaamanii achirratti gaa Haaji Muftiin akkuma gartee oduun qabatamaan nu dhaqqabdeetti Haaji Muftiin maal ja'anii mootummaa bilsiginnaa kanatti duuluun haraamii ja'anii gartee ajjechaa fi akkasumatti hidha mootummaan kun godhaa jiru kan balaaleffannee kan gartee sheekootii teenya imaamota keenya ulamaawota keenya kan qawweedhaan ajjeefamaa jiran guyya tokko miidiyaa Itoophiyaa irratti guyya tokko akka dogoggoratti illee gabbee kan balaaleffatin guyya tokko gabbee ka du'aa godheef hin beekne arrantana waltajjii bilsiginnaa gubbaa dhaabbatee mootummaa zaalima mootummaa fir'auna kana balaaleffachuun kana dura dhaabbachuun haraamii kitaaba joonu qaree jechuudha. Mee rabbii sodaadhaati daawwattoota keenya. Jaarsi kun nama guddaa nama abbaa kiyya taraa kudhan illee dhaluu danda'u. Laakiin immoo arrantana duutii ulamaa teenya itti mul'achuu diddee duuti daa'imman teenya nuti itti mul'achuu diddee yeroo waltajjii bilsiginnaa gubbaa dhaabbatee waliigalaa miti muftiin akka federaalaa Itoophiyaatti islaama bakka bu'u ja'amu mootummaa kanatti duuluun mootummaa kana faalleessuun mootummaa kana diduun haraamii akkamitti jaa rabbii sodaadhaati. Kana gaa nuti hin qeeballu hawaasni muslimaa beekuu qabdan akkasuma kana qofaa miti. Viiyoo irratti waan torban lamaa fi sadii dura balaaleffannaa gartee ulamaan islaamaa keessattuu ulamaan muftiin dura ta'an naannoo Oromiyaadhaa kan Oromiyaa bakka bu'u qorannaa isaan godhanin imaamota gartee imaamaa fi jaartii ajjeesan akkasumatti ilmoo waggaa sadiin geenye moobaatii sadiin geenye ta duuteellee ka isaan qoratanii ragaanii gabaasan federaalli muftiin Itoophiyaa jechuun viiyoo irratti qorannaan gahaan osoo hin godhamne dubbii sangartee murtii dabarsan ja'anii jara silaa imaamota ajjeefame jaartii isaallee ta ajjeefamte gabbahanii dubbii sangartee hawaasaaf qorannaa irra gahan ibsanillee balaaleffatan jechuudha. Uummata keenya guri gurraa fudhadhaa barana mootummaa qofaa miti kan jiru beekaa. Sheekootiinis kaadireen Itoophiyaa nu jirti beekaa. Kanaaf uummanni muslimaa ija banadhaa. Namni hundi muslima ta'eef sirrii jira jechuu hin dandeenyu kana beekaa. Sheekootiin hedduun bitamtee jirti. Ameerikaadhaas alaas achis jechuudha. Kanaafuu duraan dursee nuti amma wanni qaaqoo qabnu dhaggeeffadhaa. Muftiin maaliifuu waltajjii dhiifama irratti achitti argame? mootummaan eenyu dhiifama gaafachuutti jira. Waltajjiin sun waltajjii dhiifama eegatee imaamotan du'e suni isarraa du'ee miti. Sheekkan du'e sun isarraa du'ee miti. Sheekkan ajjeefame sun amaara ta'uu qaba. Meegaa waliin ija dhugaa gartuun halaallu. Dhugaa laala. Sheekkan ajjeefame sun Oromoo ta'uudhaaf maqaan isaanii dhoomuu dide. Sheekkan du'e suni islaamaa miti inni islaama bakka bu'aa miti
achirra dhaabbatee dhiifama isaatu gaafatamu moo mootummaa kana dhiifama hawaasa islaamaallee akka gaafatu goosisuu qaba. Maaliif ajjeestan? Maaliif sheekkootiin ajjeefamti jee gaafatuu qaba. Dhaggeeffadha. Kanaafuu duraan dursee muftiidhaan mootummatti duuluun haraamaa miti. laa xaacata limakhluuqin fi macsiyati illaah. ilma namaa tokko haqarra hin jirre tokko waliin nama sangartee amrii isaa fudhattee waliin deemuu hin qabdu. nama sirrii hin jirre nama haqarra hin jirre deeggaruun dhoowwaadha shari'a islaamatti. Kanaafuu muftiin dubbii tana itti deebi'anii hawaasa islaamaa dhiifama gaafachuu qaban. duraan dursee wanni muftiin beekuu qaban dhaggeeffadha. wanni muftiin beekuu qaban maaltutu argame seetan achitti. inni muftiin itti gaafatamaa federaala islaamaati. akka muftii akka federaalatti itti gaafatamummaa qaba malee akka finfinneetti miti. inni itti gaafatamummaan isaa akka federaalatti. walgahii tana namni yaame Adaanach Abiyyi yaamne. osoo walgahii tana Abiyyi yaame akka federaalatti achitti hirmaatuu danda'a duraan dursee. walgahiin tuni akka kaantibaa finfinneetti namni yaame Adaanach. Kanaafu namni sila achitti argamuu qabu nama islaama pirezidaantii finfinnee bakka bu'u. nama islaamaa kan finfinnee bakka bu'u Sheek Sultaan Amaanee pirezidaantii finfinnee kan gartee muslimoota finfinnee ka bakka bu'u isa. namni waltajjii sanatti argamuu qabu isa hin afeerre. isa dhiisaniiti muftii afeeran. muftiin silaa muftiin ka federaalaati malee itti gaafatamaa finfinneetii miti. namni afeeramuu qabu Sheek Sultaan Amaaneeti. pirezidaantiin ummata islaamaa finfinnee qubatu hayya duran isaanii dura bu'aan isaanii isa. namni waltajjii sanirratti sila argamuu qabu akka islaamatti isan afeerre. sheekkootii dhugaa dubbattu. sheekkootii garaaf hin bulle. sheekkootii mootummaa kana gartee dhugaa itti himtu hin afeeran. muftiin guyya tokko Oromiyaa keessa deemee sheekkootii ajjeefamteef rakkoo isaan irratti geef hawaasa islaama ajjeefamaa jiruuf hatta baga isinirraa illee ajjeefamellee hin jenneen. baga isinirraa illee ajjeefame jechuudha. bar waan tokko jira bara. namni kun akka pirezidaantii islaamatti muftiin yoo jaame bar akka federaalatti islaama hunda kanaannoo hunda bakka bu'a. guyya tokko Baalee gad hin buune. guyya tokko Harargee gad hin buune. guyya tokko Bahardar gad hin buune. guyya tokko Walloo hin dheyne. guyya tokko Tigraa hin dheyne. guyya tokko naannawa islaamaa dhaqee rakkoo islaamaa tana balaaleeffatee sin beeku. ulamaa'oota kanaas jabaadha. duuti teessan du'a teenya takkaa je'een hin beeku. rabbii biratti illee itti gaafatamummaa qaba. akka hawaasa Itoophiyaatti illee itti gaafatamummaa qaba. itti gaafatamummaan isaa inni abokaatoo Abiyyiiti jechuudha. abokaatoo bilsiginnaati. waltajjiin inni irratti argamu waltajjii mootummaa qofaati. dhaggeeffadha. duuba ummanni hawaasni muslimni Itoophiyaa xiqqaa fi guddaan beeka. muftii Haaji Umar bakka bu'aa ummata islaamaati miti. bakka bu'aa bilsiginnaati. keessattuu ummata Oromoo fi Oromiyaa islaama Oromoo fi Oromiyaa akka bakka hin buune hojiidhaan mirkaneessee jira jechuudha. kana hubadha. kanaafu rakkoon ummata Oromoo irratti deemaa jirtu it is double oppressing jettiin faranjiin. gabrummaa lamaatu nurra deemaa jira. gabrummaa amantiitii fi gabrummaa oromummaa. kana bal'inaan hubattanii sossohuu qabdan ummanni muslimaadha. kanaafu Haaji Umar muftiin fatwaan inni kennu fatwaa mootummaa qofa. walgahiin inni irratti argamu walgahii mootummaa qofa. mee Oromiyaa keessatti Arsii fi Harargeetti ulamaa gurguddootu ajjeefame. imaamaatu ajjeefame. akkamitti guyyaa tokko maaliif ajjeefaman je'ee mootummaa gaafii kanatti kaasuudhaafi.
ummata waan kana qorateellee qulqulleesseellee qorannaan sirrii osoo hin godhamne ummatatti ibsa baastan jedhanii VO irratti illee balaaleffatan jechuu koruma silaa waliin dalagan. Kanaafu Haaji Umar Muftiin islaama bakka bu'uu qaba bilsiginnaa waliin galuu qaba. Kana akkasiin naa beekaa. Kana gaa daawwattoota keenya information isinii qabnu I think jarri muftii jaamu kun jibbaa saba keenyaatti akka qaban beekuu qabdan asumani. Maaliif bakka islaamni wal gahee dhaqaa hin jiru walii galaa miti. Isnoodesii fi maabar quddusaan jara jedhanii ni beetanii jara sanii waliin wal gahii godha. Jara bilsiginnaa qofaan wal gahii godhaa jira. Kanaafuu hubannaa guddaa gootanii sheekootii teenya ifirraa akka eedaniin isin jaan. Khaan immoo gaa dabalataan wanni isin dabaluu barbaadu information tokko humna mallee kofalchiisa xiqqoo warri beeta juwaar irratti ragaa bahu dhiyoo tana tokko abbaan murtii abbaan alangaadhaa maggaarajaa duubaan fidanii tokko ragaa bahii jaaniin juwaar irratti. Kana qawwee meeqaatuutu wanni maali mana juwaarfaan keessatti hidhaman san khariifkii keessaa fuudhame san keessatti qawwee meeqaatu dhukkaafamee jaaniin. Qawwee takkaatu dhukaafamee jee tokko ragaa baabar maggaarajaa duubaan. Kana dhugaa dubbi dhugaati. Kana jaaniin duba nama meeqaa du'ee jennaan nama 4tu du'ee. Hayduwa qawween takka yoonii fi dhukkaafamte akkamitti namni 4 qawwee takkaan ajjeefamaa jaaniin. Qawween takkan tokkos ajjeestee kana keessaan baasee kaanis ajjeeste moo akkamitti namni 4 bakka takkaa du'ee jaaniin. Ani gaa kanan beeku jeen jechuu. So ummata akkanaa kana ragaadha jaanii fidan jechuu rabbii sodaadhaati. Arra sadarkaa kana geenye obboleeyyan keenya. Oromoo jiruu hin qabdu lafaa kee. Yaa sheekkan keenya gandaanis addan qooduu dhiisaa. Walii galaa rakkoo tanarratti walii galaa rakkoo qabdan dhuunfaa walirraa qabdan kaayaachi. Walii haa gallu. Khulaasaan dubbii xiyyaa ijoon dubbii xiyyaa muftiin bakka nuun bu'u takka. Hidhaa kajiru abiyyi hidhaa guddaa keessa kajiru abiyyi. Kana beekaa. Warroottan arra dhugaa osoo gartan dhugaa hin dubbannees dhugaan isin nyaachaa jirti. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isin haa if hubachiisu. Isin haa dammeeysu. Hubadhaa hawaasa keessaniif ibsa bal'aa kannaa. Hawaasa keessan dhugaa hubachiisa. Haaji Umar muftiidhaa. Muftii bilsiginnaati. Fatwaan inni kannu fatwaa abiyyiiti. Fatwaa ummata islaamaatii miti. Kana hubadhaa. Akkamitti mootummaa nama ajjeesu jiru balaaleeffatuun haraamija. Akkamitti mootummaa isnaayiparaan gartee ulamaa teenya sheekootii teenya mata irra dhoonee ajjeesaa jiran dura dhaabbatanii falmuun akkamitti haraamija. Yaa ulamaa islaamaa gabbaha dubbadhaa kanarraa dubbadhaa. Gabbaha waliigalaa ulamaan muftiin ja'amu kuni Umar bakka nun bu'u jaa dubbadhaa. Kana honi isin dhaamu. Nageenyaa jiraadhaa gaa. أسمرتين جواسو دبيتيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي إسلام أسبكبو أورومو في أورومي أسبكبو بإذن الله أصول بودان جرون وبوفنا بكتك وياتك بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.